Hashamaar kafuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaaniwsi akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jennaa. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaaniwsi namoonni YouTube chaanaalii keenya Muhaaniwsiif haarawaa taatan YouTube chaanaalii keenya Muhaaniwsi subscribe gochuun maatii keenya ta'uun nutti makamaa lulleen isin simannaa. Warroonni maatii Muhaaniwsi taatanii jirtan ammoo viidiyoo keenya like fi share gochuudhaan yaada keessan gara komentii nuuf qoodus hin dagatinaa isiniin jennaa. Qophii keenya ammaaf qabanne kana isinitti himuudhaan hagadhuma sagantaatti si waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Hagadhuma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn giddu galeessa Oromiyaa kaaba Shaggar aanaalee adda addaa keessatti humnoota mootummaa irratti tarkaanfii jabduu fudhatee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii giddu galeessaa bobba'ee bushinni gaatiin tarkaanfii ilaalessaa fudhachaa jiru jabeessuun kan itti fufee godina kaaba Shaggar aanaalee garaagaraa keessatti waraana maafiyaa Koloneel Abiyyi Ahmad kan jedhu raayyaa ittisa biyyattii irratti tarkaanfii jabduu fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuu WBOn giddu galeessaa beeksisee jira. Tarkaanfii aanaalee kaaba Shaggar gandoota akka Yuuyyoo Cabaree, Yuuyyoo Gosee, Koyyee Aqalee akkasuma tamsaasa Roggeedha hanga gandaa Qarreetaatti ammoo gaggeessee waraana mootummaa hedduu isaanii du'aa fi madoon adabuun injifannoo guddoo gonfatee jiraachuu beeksisee jira. WBOn zoonii giddu galeessaa waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola kanaan ammoo konkolaataalee waraanaa hedduu kan raayyaa ittisa biyyattii barbadeessuudhaan miseensota waraanaa qofa otoo hin taane ajajoota olaanoo waraanichaatis hedduu lolicha kana keessatti iddoo irraa deebii hin qabnetti ergee jiraachuus beeksisee jira. Akkasuma aanaa dagam gandoota akka Hundee, Agamsoo fi gama biraatiin ammoo Leemmanaa, Carraaqqee akkasumatti illee aanaa Muloo gandaa akka Eekkaa keessattis tarkaanfii jabduu fudhatee waraanni bilisummaa Oromoo WBOn injifannoo guddoo gonfatee jiraachuus beeksisee jira. Gama biraatiin gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina Ba'a Wallaggaa aanaa Saasigaattis tarkaanfii fudhateen humnoota waraanaa hedduu isaanii barbadeessuun lafa awwaalcha gaffageessee jiraachuu beeksisee jira. Tarkaanfii jabduu guyyaa har'aan tanaa ganamarraa kaasuudhaan fudhateen ajajoota waraanaa kan 52 dabalatee ammoo humna waraanaa Golee Qarsaa jedhamtutti ammoo kan imalaa turte daandiitti marsee waraanni bilisummaa Oromoo WBOn barbadeessuudhaan injifannoo guddas gonfatee jiraachuu beeksisee jira. Lolicha jabeessuu WBOn kan itti fufe ammoo Wallagga Bahaa aanaa Billoo Bishee fi akkasuma Guutoo Giddaattis tarkaanfii jabduu fudhateen hedduu isaanii barbadeessee jiraachuus beeksisee jira. WBOn waraana mootummaa Abiyyi Ahmad irratti tarkaanfii bobba'ee bushinni gaatiin godina Ba'a Wallaggaa aanaa Billoo Bishee bakka Addaammoo Qidaamee fi Galaa Gurree jedhamtutti tarkaanfii ilaalessaa kan fudhate waraanni bilisummaa Oromoo WBOn humnoota mootummaa 200 ol barbadeessuudhaan meeshaalee gurguddoo irraa booji'aa akka jiru beeksisee jira. Wal waraansi WBO fi mootummaa jabaachuun kan itti fufee WBOn godina Arsii lixaa aanaa Heeban Arsii keessattis humnoota raayyaa ittisa biyyattii daraa botara godheen jira kan jedhe Oromiyaan lafa awwaalcha diinaatis jechuudhaan dhaadannoo isaa kan dhageessise ammoo sabichatti abdii horuudhaanis diina akka malee naasisee jiraachuu beeksisee jira. Jibraan Jaalnadhii Gammadaa tarkaanfii jabduu waraana mootummaa irratti fudhate kanaan humnoota mootummaa hedduu kan barbadeesse mootummaas akka malee naasisee jira. Mootummaa yeroo kanatti humna waraana bilisummaa Oromoo garamiin dura dhaabbatee garamiinis akka dhiisu ammoo waliifuu wallaalaa akka jirus himamaa jira. WBOn lixa dabalatee gama biraatiin kaaba Oromiyaa giddu galeessa hanga kibbaa fi akkasuma Baha Oromiyaa lixa Harargeetti tarkaanfii jajjabduu fudhachaa jiruun mootummaa Abiyyi Ahmad wareersee jiraachuun kan himame. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa Jalmarroo Dirribaa Lammeessaa humni keenya hin bannes hin cabnes harkas illaanne hin jira si'achi ammoo loluuf jira jechuudhaan dubbatanii kan turan. Duula Hirboo Shinnigaa kana gubbatti ammaan tana humni
isaanii lola guddaa gaggeessaa jiran kanaan injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuu ammoo kan beeksisan Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa duraan WBO'n barbadeeffame baqatee biyyaa baafame yeroo ammaan tana ajajoota olaanoo isaanii kan akka Jalmarroo, Jaalsanyii Nagaasii fi gama biraatiin Jaal Gammachuu Abbooyyee qofa funaanuun nu hafe jechuudhaan dhaadachaa turan amma callisuu waan filatan fakkaatu. Oromiyaa keessatti lolichi jabaachuudhaan yeroo WBO'n mootummaa kokkee qabaa jiru kanatti warri duraa WBO'n barbadeeffame badee humnan qabu hogganan qabu jechuun dhaadachaa turan kan akka Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaatii fi Muummee Abiyyi Ahmad yoo callisanis Pirezidaantii Shimallis Abdiisaa immoo gara mariitti haa deebinuu koottaa balballi keenya bana jechuudhaan akkasuma waan afaan isaan bare ammoo kan hin jirre uumuu WBO'n harkas laataa jira. Warri haftanis koottaa jechuudhaan dhaamsa isaanii kan itti fufaa turan. WBO'n saniif otoo gurran laatiin ammoo tarkaanfii jajjabduu fudhachaa jiru ittuma fufuudhaan mootummaa Abiyyi Ahmad kokkee qabuudhaan muddamsiisaa jiraachuus beeksisee jira. Walwaraansi hamaa waraana bilisummaa Oromoo WBO'dhaa fi humnoota mootummaa gidduutti lixa biiftuutti gaggeeffamaa jira. Lola WBO'n zoonii lixaatti gaggeessaa tureen ammoo Birgeedii Murtii Guutoo Baha Wallaggaa aanaa Gobbuu Sayyuu keessatti humnoota mootummaa akka baala mukaatti harcaasuun daaraa botara godhee jiraachuu beeksisee jira. Lola kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n meeshaalee gurguddoo boojuudhaan ajajaa 50 tokko sammuu harkaan qabee jiraachuu kan hime. Meeshaalee qawwee akka AKM hedduudhaa fi gama biraatiin mortora dabalatee humnoota mootummaarraa guyyaa har'aan tanaa diiramaan lola bane kanaan injifannoo guddoo gonfatee irraa booji'ee jiraachuu Birgeediin Murtii Guutoo Baha Wallaggaatis beeksisee jira. Aanaa Gobbuu Sayyuu keessatti kan Dagishee keessatti diirama kana humnoota mootummaa biyyee nyaachiseetiin jira kan jedhe Birgeediin Murtii Guutoo lolli haga xumura bilisummaattis itti fufa jechuudhaan tarkaanfii jajjabduu fudhachuudhaafis akka jiru beeksisee jira. Kana malees kaaba Shaggar keessatti ammoo aanaa Kuyyuutti lola jibbaataa diinni taasisaa tureen ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n injifannoo boonsaa argatee jiraachuu beeksisee jira. Lola jabaa guyyaa har'aan tana gaggeesse kanaan hedduu isaanii biyyootti dabaluu kan beeksise. WBO'n kaaba Shaggaris 170 ol bakkarraa deebii hin qabnetti erguudhaan 140 ol ammoo hojiin ala godhee barbadeessee jiraachuu WBO'n giddu galeessaatis beeksisee jira. Walwaraansi WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru lixarraa haga giddu galeessaatti jabaachuudhaanis ittuma fufee jira. Ijoolleen Jalmarroo duuba deebiidhaaf ammoo waan kaayyoo qabanis hin fakkaatu duratti deemuu malee. Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa humna kana barbadeessine balleessine humni kun dadhabe baqate jedhaanis amma inumaatu opereeshinii maqaa Irbushinnigaa jedhuun isaan gubbatti labsuudhaan ijoollee isaanii jalaa kukuffisuu irratti argamu. Jalmarroon WBO'n tarkaanfii jabduu yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiruun injifannoo gonfachaatiin jira kan jedhe tarkaanfii jajjabduu wal fakkaataa goleelee Oromiyaa keessatti fudhataa jiruun Oromiyaa lafa awwaalcha diinaa godhaan jira jechuudhaan humnoota wal makoo ta'an raayyaa ittisaa biyyattii humna komaandoo Riippaabilikaan Gaardii akkasumatti illee haga dhiitee kufaa Oromiyaatti tokko isaaniitiif ammoo balleessaan irra taramus hin jiru jechuudhaan adabbii jabduu gubbatti fudhateenis diina akka malee naasisee jiraachuus beeksisee jira. Injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n gonfachaa jiru yeroo irraa gamerootti dabalaa kan dhufe ammoo injifannoo WBO kun mootummattis bowwaa mataa hamaa fi dhukkubbii jabdus akkuma ta'etti jira. Humnoonni yeroo garagaraatti leenjii loltummaa humna addaa jechuudhaan ammoo kennamaa fi turee fi akkasumatti illee kumaandoo waliin WBO dura akka dhaabbataniif bobbaafaman hundumti isaanii WBO dura dhaabbachuu dadhabuudhaan meeshaaleen gurguddoon kanneen gatii baheessa ta'an ammoo harka WBO'ttis kufaa jiru. WBO'n akkuma jedhe ammoo tarkaanfii jabduun fudhachaan jira jedhuun diina koo barbadeesse jedha. Lafoota hedduus qabachuudhaan giddu galeessa keessatti mootummaa Abiyyi Ahmad kokkee qabuudhaan injifannoo guddoo gonfate fuulduratti adeemaa jiraachuu
waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n beeksisee jira. Daandiin guddichi Finfinnee irraa gara naannoo Tigraay geessu naannawa Raayyaa Lamaxaatti guyyoota 3 darban keessa cufamee sochiin konkolaataa danqamuu jiraattonnii fi aangaan Addis Istaandarditti himan jechuun Addis Istaandardi gabaasee dhuma torban darbee keessa dargaggoonni daandii guddicha gara Tigraay geessu irratti dhakaa guuran karaa cufuudhaaf ammoo yaalii godhanis humni raayyaa ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa daandii cufame bansiisaa turuu jiraattonni Addis Istaandardi dubbise himana. Bulchaan godina kibba Tigraay obbo Habtu Gorgis gama isaaniitiin guyyaa 3 darban keessaa seensa magaalaa Alamaxaatti ammoo yaaliin karaa cufuu godhamu eeruudhaan haa ta'u malee daandiin kun guutummaan guututti ammoo akka cufametti odeeffannoon dhiyaachaa jiru sirrii miti jedhanii dubbachuu isaanii Addis Istaandardis gabaaseera. Ulfaataa Jabuutitti mudateen torbaanota darban 2 keessatti lammiileen Itoophiyaa konkolaataa fe'umsaa konkolaachisan 3 fi akkasuma ogeessi suphaa tokko Jabuutitti lubbuun isaanii darbuun himame. Konkolaachiftoonni fe'umsaa gara Jabuutii imalaa turan achi osoo ammoo hin geenye karaarra akka turan taasifamuunis ibsamee jira. Jabuutiin oomishaalee ala ergii fi kanneen gara biyyaa galfamaniif ammoo daandii geejjibaa ijoo Itoophiyaa namoota lubbuun isaanii darbe keessaa tokko konkolaachisaa geejjiba dhuunfaadhaan yoo ta'an konkolaachiftoonni hafan kan biroo 2 ammoo kan dhaabbilee mootummaa keessa hojjetan akka turanis himamanii jiru. Ogeessi suphaa konkolaataa lubbuun isaa darbeesse hojjetaa geejjiba galaanaa fi loojistiikii Itoophiyaa keessa kan hojjetaa ture yoo ta'u konkolaachisaan inni tokko lubbuun isaa darbe ammoo dhaabbata misooma naannoo Amaaraa kan ta'e konkolaachisaa geejjiba Turkii Abbaay akka turanis yeroo ammaatti Addis Istaandardi himuudhaanis gabaaseera.